Oromoo isin hundinuu ijoollee isinillee jabaadha. Waan namni isin injoo kanaas gaamma isin nama gurguddaadha. Tapha sheekaabis xiqqoo areeda isaa irraa sirreessaa. Amma laala ammatis gaazexeessaa taate doktora qoosaa qofa osoo hin ta'in amma doktora Oromootis uummataatis taate beekte. Dubbii amma booda dubbattanis sirreeffachaa. Murtii guutoos Hamzaanis hundi keessan amma booda laal amma booda ol kaasanii jirtan. Waan inni Abiyyiin jeen isin inja. Gaafa Abiyyiin faranjiin fuutee Nobel Prize harka keesse. Hagam maduraati bulchaa ganda keessaati Afrikaa amma sadarkaa addunyaa baatee tiishartii adiidha miizaana addunyaatiin si mazzananii balaa nama si dhuftiin jeen inni isinis amma waan gurguddaa waan jajjabaa haasoo waan eegalleef taphadha duris taphadha yeroo xiqqashoo tapha keessan xahaarratti godha jechuudha. Jawar tiktaak irratti yeroo duraatii fi tiktaakaroota waliin akkasuma gartee namoota tiktaak irratti beekamtii qabanii fi namoota gartee waa'ee uummataa dubbatan waliin mareetaatiin ture falmii guddatu ture asirratti falmii nama lama warra qabsoo inni geggeessaa jiru kana sirriidha jedhee amanuu fi akkasuma gartee warra isa jibbu warra badhaadhina deeggaruurraallee asirratti waan hin jedhuun qaba. Jawar tiktaakirra dhufee jara kana waliin mari'atuun dhuguma of diqqeessuudha moo guddina moo maalinni? Abdu mobileapp biraayii gara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Jawar gara tiktaak dhufuun osoo hin dhufin durayyuu Jawar gara tiktaak dhufuuf deemaa yeroo jedhamutti falmii guddatu ture. Keessattuu akkamitti gartee tiktaakaroota nama akka siliifaa waliin akkamitti gadi deebi'eetiin Jawar achirratti dubbataa kan jiru falmii guddatu deemamaatiin ture. Nama lamarraayi. Warra mootummaa deeggaru ijoollee badhaadhinaa. Kalammataa warruma gartee adeemsa Jawar inni hawaasaaf dubbatu waa'ee gartee biyya keenyaa irratti falmii inni geggeessaatiin jiru kanarratti isa deeggarudha. Boo'ichi guddaan warra badhaadhina deeggaru irraayi. Jawar diqqaatee, Jawar kasaaree, Jawar gad deebi'ee ijoollee tiktok waliin geem taphachuuf deema, giiftii gubrataatii jira. Warri badhaadhina deeggarus waanuma gartee Jawariin jaalatuu fi Jawariin bakka diqqootti arguun fedhiin natti fakkaata. Tiktaak kun akkam seetan kaambii geemarootaa fi warra wal arrabsuu fi akkasuma kaambii badhaadhinaati. Kaambii warra mootummaati. Osuma jennu Afrikaa keessaa namni hanga Itoophiyaadhaa tiktaak fayyadamu hin jiru. Sababa isaa beekuu baadhee jechuudha. TikTok ma keessatti namni akka Itoophiyaadhaa hirmaannaa qabu hin jiru. Namni akka jiruun YouTube irra Facebook irra hin jiru. TikTok irra jira. Akkasumatti gartee mootummaan kana beekeeti jechuudha. Itti fayyadama social mediaatitti. Jawar faa jalqaba nama gartee qabsoo karaa kanaan geggeessee karaa kanaanis gartee haga tokko ittis milkaa'ee haga maatti illee itti jiru jechaadhaaf malee namni haga mootummaa haga Abiyyi haga bulchiinsa Abiyyi social mediaatti fayyadamuu beeku hin jiru. TikTok akka jiruuni basaastota mootummaatii fi burjaajeessitootaa fi akkasuma warroota gartee ifa baheetii waa'ee gartee mootummaa dubbatu kan wayyaa qaba jedhamu TikTok irra jira. Fakkeenya fudhadha warra akka ayyaana warra akka mateedii hawaasa maaroo maali jettanii kanneen walumaa galatti gandi TikTok sun ganda geemarootaa warra basaastota mootummaa akkasuma aktiivistoota warra badhaadhinaati. Duuba kaambiin kuni mootummaan akka gartee fakkeenyaaf mootummaa tokkootti waan faallaa isaa waan gartee kaambii isaa tana waliin gartee kaampeena ta'u waan kaambii isaa kana waliin gartee wal dorgomu ni barbaadu. Kanaafuu warri badhaadhinaa dhuguma kana jechuun falmatuun isaanii sirrima jedheetiin fudha. Jawaris kana qoratee kana laaleeti kana argeeti dhufe jedheetiin yaada. Warri isa deeggaru ammoo gartee kan Jawar akkamitti gartee gadi diqqaatee ganda arrabsoo ganda kabajaan qabne san dhaqa warri jedhu jira. Amma fakkeenyaa fi live san nama 85,000 ol tulaalaatiin ture live irratti. Viidiyoolee achi booda faca'ee addunyaa guutuu wal gahee maal dhiisati. Namni keenya kun tokko kabara 90 takka jedheetuma 90 takka kana 90 takka lakkaa'utu jira. Adeeroo 90 takka illee 90 takka akkuma 90 takka deemta. Bara 2026 akkuma 26 deemta. Akkasuma 36 gaafa dhufe illee akkuma 36 deemta malee 26 har'aa kanatti as deebisuu hin dandeessu. Adeeroo amman tana namni kanuma kama wal arrabsu kama burjaaje kama gartee abbaan barbaade akka fedhe gorusan arrabsotti ka seene bar nama hogganu dhabeeti hoggansa dhabeeti nama jala deemu dhabeeti akka ta'uu dhabeeti isa kana duuba itti dhayxeetii nama kana gara gartee namummaatitti as jijjiiruudhaaf isa kana dhayxee akka gartee geemii qofaan durii kana garree nama 85 kan daawwatamu geemota gurguddaa sanuu feemasoota gurguddoo warra geemiin beekame takka lama jedheetiin gartee hordoftoota isaa geemii qofaan horate warra kanniintu yeroo geema taphatan namni 84 isaan laala. Geemii beellamaa moo maal jedhama ka Amaaraa fi Oromoo gartee gamaa gamana faa kaanii waggaatti yookiin waggaa lamatti yeroo takka taphatan geemaroonni bebeekamoon santu 84 taap godhamee laalama ture jechuudha. Duuba kanarraa kan hafe mee nama tokko abbaa barbaade haa ta'u askee nama 84 taa'ee waa'ee biyyaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee miidhama uummataa, waa'ee buqqaatii, waa'ee dhumaatii waa'ee ajjeechaa hegeree fuula duraa akkaataa qoqqoodamee uummanni kun keessa jiru dubbatamee nama 84 kan daawwatu
nam tokko TikTok irra yoo dhufillee Jawar gadi deebi'eetiin asii waliin maalii waliin adeeroo dubbiin bara aslii ta'uu fi abduu ta'uu fi maal ta'uu miti beeki. Namoota sani namoota duuba jiru sun akkuma dhiibba uumtoota jedhee fakkeenyaaf warri mootummaa doolaaraan bitee fide san warra daaraa dibatu sanii miti harka mootummaan barbaadu. Namoota isaan hordofan sanidha. Inni suni kiroodarii keenya kana nuuf halaaluudha. Isaan dubbitu galeeffachuudha. Amma Jawar namoota isa jala jiran sanidha. Kan gartee ijoolleen fakkeenyaaf yeroo qoqqoodamiinsaa fi Saa'udii fi biyyoota Arabaa kana keessatti waltumuufu bar TikTok kanarra wal fiddi. Jechuun wal ajjeesuudhaaf TikTok kanarra wal fiddi bar. Warri gartee taa'ee taaptaap godhu warra namoota gartee hubannoo hin qabne ka gartee ajandaan kun maaliin isaa hin galinii fi ka jala taa'ee taaptaap godhu. Ka dhugaa sahee burjaaja'u san jalaa gartee isa kanatti himataati jira Jawar. Warra gartee kalee namni 84 kun bara warra taa'eetiin nama daaraa dibatu laalaatiin bulu sanidha. Warra gartee gareessa taa'ee nama yeroo wal ajjeesu eegusanidha. Har'an tana isa kanaaf waa adda baasaatiin jira. Akkaataa biyya Arabaa keessatti ijoolleen qoqqoodamaatiin jiru. Akkaataa biyya keessatti mana jalaa gubanii ebalu gube jedhaniitiin gartee akkasitti farrajansan. Gara kaaniin ammoo namoota kanneen lekki kana booda isinis namni biyyaa dubbatu isinuma jedheeti ijaaraa jira. Jawar dubbitu galeef wal jedhee gad jedhee laaleetiin yeroo dheeraa qorateetti waan salphaasitti fakkaate. Facebook irra qabsoo eegalachuu waladduu qaba. Haala yeroo waliin deeman. Tiraan biyyaarran tana TikTok irratti duula na filadhaadhaa gaggeessa. Mootummaan addunyaa guddaan suni akeeka isaa kaayoo isaa TikTok irratti kan inni dabarfatu. Nama isa madaalu wajjii maal hin taane nama isa wadaa namni isa madaa kasuu uffatu bar kanuma amma akkaataa keessa jiru kan agarru kana. Jechuun jara kanaa waliin qixxaatee inni kanatti horii dhiisine akkana waliin baranne akkasii bar ebaloo akkas godhee giiftii agara naa kenne kana haasaan jiru bar waa'ee uummataati itti haasaa jira hordoftoota isa jala jiru san. Yoo ati kanatti gartee kanan haasa'u inni duuba achi jira. Namni hordoftoonni fakkeenyaaf miiliyoona 5 miiliyoona 6 namoota kana jala jira. Kana yoo tuffattee dhiiftee kamitti dubbatta waan inni haasa'uu fi waan inni karoorfateedha kan laalamuu qabu malee namoota kam waliin haasa'ee miti nama sani dhiibba uumtoota jedhee kan mootummaan fidee doolaaraan bite suni namoota sanii miti warra daaraa dibatu sana osoo hin ta'in namoota isaan duuba jiru sani namoota isaan hordofu sani nama kana yoo fakkeenyaaf isa kana gartee sirreessitee isa akka inni burjaajaheetiin akka wal ajjeesan goosisu sanirraa akka inni qaramu yoo hin goone nama kamisilaa namni kaambii duraan dagatamte kaambii duraan warri mootummaa qoftiin keessa shallalu kallattii hundaan Jawarillee dhaqee keessa seena jechuudha. Isa kan akkamiin sitti mul'atuudha beedeeroo. Bakka kanarraa ni ture Jawar. Akkaataa hawaasni keenya itti keessa jiru. TikTokiin hunda kennatu jibbe. Sababni jibbineef kanaafidha. Haalli kun gaafa jijjiirame YouTube miti achiran na barbaadaanallee bakka namni isaa seene dhaqee jala seenu ati sheekis taate qeesis taate nama siyaasaa taate bakka namni kee jiru san dhaqiitii kee godhi namni as jira miidiyaa kamirratti namni 84 namni 100 ilaala live irratti namni kanuma kabiraan jiru dirqama doktoreetii fi profeesara ta'uu qaba waa'ee biyya isaanii ni dubbatan ijoolleen maan ijaalateettuun kuni waa'ee biyya isaanii dubbatan akka fi gartee akkatu itti dukkanaahee akka fi akka dhabaniitiin akka abdii murannaa ta'aniitiin gartee geemii fi arrabsoo qofa keessatti hafan malee jechuudha. Namni 84 yeroo himame akkamatti mee tilmaamee hammati. Ammallee TikTok irratti beektaa duraan live irratti haasofti live mara qilleensuma irratti hafa. Amma akkuma Facebook fi YouTube abbaa yoo fedhe seetingii filannoo qaba achumarra turuu ni danda'a wanti ati live irratti haasofte jechuudha. Warra siyaasaa kanaa adeemsa isaanii silaafuu beektaa nuti kam waan nuti fakkaate akkana gubbama kana laallame warri siyaasaa duraa fi duuba laalee waan tokko itti seena. Ati yoo xiqqaate wanni tokko yoo sii galuu baate iyyuu jalqaba laaliiti maali laata wanni isaaf deemaniif kun faayidaa fi bu'aan isaa amman tana jalqabbiimi eegimee dhiibbaa karaa kanaan dhufu waan Jawar fiduuf taa'u waan karaa akka jalqaba gartee Facebook irratti namni waan kana eegalee osoo Facebook irratti jedhamu gaafa wayyaanee waan fidini beeytami jalqabbiidha amman tana ganda TikTok san seenami amma akkaataa itti arrabsoon ganda TikTok san ani nama TikTok jibbu keessaa tokko an osoo akaawuntii guddaa qabu TikTok achuma dhaqee achuma irratti gartee hatta viidiyoo hojjetu na jibbisiise keessattuu zaban kana fa'a maaliif yoo gadi seentu arrabsoo argita yoo gadi seentu waa'ee jibbaa gandaa yoo gadi seentu waa'ee jibbaa amantii allaattii takkanaa darbee leenca tokko kanuma haasa'u bakka namni waa'ee makanaa jechuudha kadhaa ija bobaasuu nama ijji keessa buute halkan osoo qaatira bul si jibbisiisa garuu ummata achi jiru san dhayxee sheekis taate qeesis taate nama siyaasaa dhayxee kee godhachuudha namni biraan jiru ka biraa uumuu dandeessu namni ka jiru kana addunyaarra amantana nama addunyaarra jiru kana dhayxee isuma kana hirmaachisuudha Jawariin isa kanatu galeef dhuguma arran tana bar kasuufa uffatu akkuma Jawar jedhe san kasuufa uffatu abdii muratee jara kenna kaleessa qabsaa oddi kaleessa waggaa 40 bosona keessa turan kaabaa warran taleessa jiran
mee waa ayyaarran tana waa'ee buqqaatii uummata Wallaggaa Shawaa Arsii akkana jumlaadhaan aanaa meeqa aanaa 10 ol bara Arsii keessa kan buqqa'e kana hundatu dubbatamaatiin bule mee san dubbataa jira yee warri suuf uffatu kaatibaantu ijoollee tana ture sagalee taatiin jira kanatu gurra uummataallee gahaa jira kanatu warra aayyoo Oromoo ta dhagaa jira dhaabbattullee badaa waa'ee kiyya dubbataa jiranillee kana gurraan dhagaatiin jirti kanaafuu kuni jalqabbii bareedaadha aan akka kiyyatti sagantaan akkanaa kuni torbaanii ji'aan osoo itti fufee dhugumatti hawaasa keenya burjaajii keessa jibbaa fi qoqqoodama mormii san keessaa bahee miidiyaan sun kanamaa ta'a ummanni keenya kaachi keessa jiru gartee katama tuffattee ijoollee tiktok jettuun suni nama ta'a jedheetii yaada dhugaa dubbachuuf ni qulqullaa'a jedheetii yaada. Warri siyaasaa bakka inni dhaqee maaliif dhaqee jedhiiti ilaali duratti yoo sii galuu baatellee burjaajayni mee isin maal isiniif fakkaata adilee isin maxxansee ture viidiyoo sanii daawwatuu ni dandeessa warri gartee isin jala dabre kan Abdu mobileapp biraan qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.